Dhaggeeffattoota Finfinnee Maltiimiidiyaa nagaan keenya kabajaa bakka jirtan maratti isin haa dhaqqabu jechaa odeeffannoowwan irraaf qopheeffannee qabannee dhiyaanneerra haga dhumaatti nu faana turaan affeerraa keenya oduu kana qindeessuuf dubbisuun kan isin faana turu Anaagaa Jimaati. Mataawwan oduu warraa keessaa Oromiyaa godina Harargee Lixaa aanaa Mi'eessoo fi Arsii aanaa Shirkaaf Xannaa keessatti namooti hidhaman as buuteen isaanii dhabamaa jiraachuun beekame. Buqqaatonni biyyattii keessatti argaman rakkoo siyaas-dinagdee garaagaraatiif saaxilamuu fi tajaajila namoomaa gahaa hin argatin jiraachuu Komishiniin Mirga Namoomaa Itoophiyaa ibsu. Akkasuma Ameerikaan deeggarsa cimaa Israa'eliif gochuuf waadaa kan galte yoo ta'u, kanaanis deeggarsa waraanaa taasiftee jiraachuun ijoowwan oduu har'a qabannee jirrudha. Amma kallattumaan gara sanatti walumaan dabarra. Godinaalee Oromiyaa garaagaraa keessatti akkuma ta'aa tureef jiru ilmaan Oromoo mana hidhaa keessaa baafamuun as buuteen dhabamsiifamaa jiraachuu odeessii argamee ifoomseera. Akka kanaan godina Harargee Lixaa aanaa Mi'eessoo keessaa hidhamtoota 22 baasanii as buutee isaanii dhabamsiisuu maddeen odeeffannoo keenya mirkaneessaniiru. Hidhamtoota gandoota aanaa Mi'eessoo keessaa maqaa waboo deeggartuu jedhuun hidhaman 22 waajjira poolisii aanaa Mi'eessoo keessaa baasuu maddeen himanii jiru. Hidhamtoonni kun baafamuu isaanii malee eessa akka geeffaman wanti beekamee hin jiru. Hidhamtoota 22 keessaa barsiisaa Kaalod Ibrahim, Ammee Alii Muummee, Mohammad Ahmad Isaaq kanneen jedhaman keessatti kan argaman ta'uu maddeen himaniiru. Hidhamtoonni kun dilbata dheengaddaa onkoloolessa 22 bara 2023 guyyaa walakkaa konkolaataa Taataa jedhamuun waajjira poolisii aanaa Mi'eessootii baafaman jedhame. Akkasuma godina Arsii aanaa Sirkaa akkasuma Xannaa keessatti hidhamanii kan turan hidhamtoonni siyaasaa baafamuun achi buuteen isaanii dhabamsiifamuunis dabalamee gabaafameera. Hidhamtoonni kun onkoloolessa 21 bara 2023 halkan sa'aatii 9tti waajjira poolisii aanaa Shirkaa magaalaa Gobeessaa fi waajjira poolisii aanaa Xannaa magaalaa Xiichoo keessaa kan baafaman yoo ta'u, eessa akka geeffaman hanga ammaatti hin beekamne. Godinichatti namoota nagaa hariiroo waboo waliin qabdan jedhuun hidhuu fi manneen isaanii jalaa gubanii qabeenya mancaasaa jiraachuunis ibsame. Maatiin hidhamtootaa bakka isaan geeffaman dhabanii yaaddoo keessa akka jiran barameera. Ijoolleen kunniin waajjira poolisii keessaa baafamuu isaanii malee eessatti akka geeffaman namni beeku tokkos hin jiru jedhame. Maqaan namoota halkan waajjira poolisii aanaa Shirkaa fi Gobeessaa keessaa baafamanii Muhammad Bakaroo, Muhammad Ahmad, Abbatti Qaasim, Ahmad Abduu, Fattishi Saadam, Damee Adam, Saidoo Fatoo, Nuuree Fatoo, Jabbaar Gambuu, Yuunee Huseen, Jamaal Huseen, Kamaal Kurub akkasuma Kadir Maammaa kan jedhaman ta'uunis odeeffameera. Waajjira poolisii aanaa Xannaa magaalaa Xiichootti kan baafaman keessaa shamarran 2 kan argaman yoo ta'u, Siifan Bashirii fi Faatee kan jedhaman ta'uunis ibsameera. Mana hidhaa keessaa namoota nagaa baasanii dhabamsiisuu, ajjeesanii gatuu fi reeffa awwaalcha dhorkachuun gabaasaalee Oromiyaa bakkeewwan adda addaa irraa yeroo garaagaraatti nu dhaqqabu keessaa isa tokko. Odeeffannoo biraa itti aanee qabnuun buqqaatonni biyyattii keessatti argaman rakkoo siyaas-dinagdee garaagaraatiif saaxilamuu fi tajaajila namoomaa gahaa hin argatin jiraachuu Komishiniin Mirga Namoomaa Itoophiyaa ibse. Komishiniin Mirga Namoomaa Itoophiyaa gabaasa waggaa guutuu kan bara 2015 akka lakkoofsa Itoophiyaa onkoloolessa 20 bara 2023 baaseen Itoophiyaa keessatti namoonni qe'ee irraa buqqaafaman keessaa gara 180 kan ta'an sababa rakkoo nageenyaatiin eeruun buqqa'iinsaa itti fufaa jiruuf furmaanni waaraa akka kennamuuf walitti bu'iinsi karaa nagaa hiikamuu akka qabu dabalee ibseera. Komishiniin Mirga Namoomaa Itoophiyaa qorannoo naannolee Oromiyaa, Affaar, Amaaraa, Beenishaangul Gumuz, Kibba Itoophiyaa, Giddu Galeessa Itoophiyaa fi Somaalee keessatti taasisuun baqattoota 368 ol ta'anii fi mooraa baqattootaa 62 daawwachuun gabaasa kan akka qindeesses caqase. Baqattoonni kunneen rakkoo akkaataa galmee fi qabiinsa sanadaa nageenyaa fi tasgabbii mirga socho'uu dubartootaa, daa'immanii fi maanguddoo dabalatee mirga gargaarsa namoomaa argachuu furmaata waaraa argachuu kan qabu ta'us ibse. Garee fi namoota dhuunfaa jiraattota bakka jireenyaa idilee isaanii irraa buqqisanii lubbuu namaa balleessan, qabeenya barbadeessanii fi miidhaa qaamaa geessisan kana irratti tarkaanfiin itti gaafatamummaa fi olaantummaa seeraa akka fudhatamuu fi mirgi baqattootaa akka kabajamu gaafate. Kana malees sirna galmee buqqaatotaa fi sanada argachuun wal qabatee rakkoon akka jiru eeruun kunis deeggarsa buqqaatotaaf godhamu irratti dhiibbaa geessiseera jedhe. Gama
biraatiin maatiin tokko da'oo meetira 4 ta'u keessa waloodhaan jiraachuu isaanii irraa kan ka'e dubartootaa fi daa'imman balaadhaaf saaxilamuu isaanii Komishiniin Mirga Namoomaa Itoophiyaa yaaddoo qabu ibseera. Mootummaan deeggarsa namoomaa gahaa ta'e kan nyaataa, bishaan, bakka jireenyaa, tajaajila fayyaa fi qulqullina barnootaa, tajaajila hawaasummaa barbaachisoo biroo guutummaatti buqqaatotaaf batattamaan akka kennu gaafateera. Buqqaatonni godinaalee Wallaggaa rakkoo tajaajila gargaarsa namoomaa ulfaataa keessa jiraachuu Addis Istaandardii gabaasaa tureera. Saffisaan bal'achaa jiraachuu weerara busaatiin wal qabatee keessumaa godinaalee lixa Oromiyaa rakkoo ulfaataa keessa jiraachuun gabaafamee jira. Oduu keenya dhumaatiin Ameerikaan deeggarsa cimaa Israa'eliif gochuuf waadaa kan galte yoo ta'u, kanaanis deeggarsa waraanaa taasiftee jirti. Pirezidaantiin Ameerikaa Joo Baayiden deebii jalqabaa haleellaa Hamaas Israa'el irratti raawwateef kennaniin Ameerikaan Israa'el duuba jirti jedhanii ture. Qaama haala kanaatti fayyadamuuf yaadu kamiifuu ergaa tokkichan qaba kan jedhan Joo Baayiden hin raawwatin kan jedhudha jedhan itti dabaluudhaan. Akeekkachiifni kunis ifatti kan xiyyeeffate Iraanii fi waayillan ishee irratti akka ta'e qeeqxonni caqasaniiru. Guyyoota dhiyoon as loltoonni Ameerikaa Iraaqii fi Sooriyaa keessaa yeroo hedduu haleellaan irratti raawwatamu Pentaagoon himeera. Akkasumas sirni ittisaa Ameerikaa galaana diimaa irratti argamu misaa'ilota Yemen irraa gara Israa'elitti kan kiyyeeffatan ta'uu malan fashaleesseeraa jedhe. Ameerikaan doonii baattuu xiyyaaraa waraanaa galaana Meeditiraaniyaanii irraa kan qabdu yoo ta'u, kan biraas dhiyeenyatti naannichatti makamu. Tokkoon doonii baattuu xiyyaara waraanaa xiyyaarota 70 ol humna waraanaa olaanaa kan ta'e ofirraa qabu. Akkasumas Baayiden yoo barbaachisaa ta'e gara naannichaatti bobbaasuuf loltoota 60,000 of eeggannoon akka turan godheera. Ameerikaan deeggartuu waraanaa Israa'el guddoo yoo taatu waggaatti deeggarsa ittisa doolaara biliyoona 3.8 baasuu dhiyeessitiif. Jettiiwwan Israa'el Gaazaa haleelaa jiran kan Ameerikaa hojjettedha. Akkasumas sirni ittisa haleellaa qilleensaa Israa'el Iron Dome muraasni kan Ameerikaan tolfamanidha. Israa'el meeshaalee waraanaa kanneen fayyadamuu isheetiin dura Ameerikaan ergaa fi turuu himama. Kanaanis Baayiden haaluma qaama paakeejii deeggarsa waraanaa doolaara biliyoona 500tti gaafa jimaataa Koongireensii waraanaa michuusaa kan jiddugala ba'aatiif doolaara biliyoona 14 akka raggaasisuuf gaafateera. Egaa dhaggeeffattoota keenya odeeffannoon har'aaf qabanne kana fakkaata. Odeeffannoo biroon haga walitti deebinutti nagaan nuuf tura. Finfinnee Maltiimiidiyaa laayik, sheer, sabiskiraayib gochuu hin dagatinaa dhaamsa keenya.